بتقرانا رفتيس من يا رمضان بقى رفتيس من يا رمضان أنا نفو بقى نفتيج يا قرانا ويوني كان كيسو منا هل كان كده بتقرانا نمازي كيس الكارو نهاقلو ربي نولانا أنا نفو بقى رفتيس من يا رمضان ما جرين ndagi soni daga anji sagalee kee bade mobaayilii cufte. Mee ammoo reedi jira ayi ela sheeka ustaaza Allahu alam jettanii deebisuun ni danda'ama jechi rabbuun jijjiiramuutiin amana jechi amma qadaraa wal qabatee man yahdihillahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu jechee sun waan rabbiin jallise qajeelchuun hin danda'amu waan rabbi jallise immoo eenyuun qajeelchuu jedha wanta kana jecha rabbiin waan rabbi jallise qajeelchuun hin danda'amu. Wanti rabbi jallise sin qajeelu erga jedhame akkamitti wanti kun mee an akka sammuu kiyyaatti alayyaadu ofii yoo rabbi jallisa ta'e rakkoon ta'u yoommoo ofiif qajeelcha ta'e dhugaadha qajeelumni harka rabbii jirti qajeelumni hidaaya jechuun lama qoodama afurillee warri jedheen jira lama lamuu jala arti qajeelumni lama hidaayaa lama hidaayaa tawfiiqaa fi hidaayaa irshaadaa jedhan hidaayaa yookaan hidaayaa bayaanaa jedhan qajeeluma tawfiiqaa rabbiin nama gaaxxama ibalu warra jannataati jechuu rabba si gaxxama ibalu warra ibiddaati jechuu hidaayaa tawfiiqaati to hidaayaan ammootiin irshaadaa namni illee namatti himuu danda'a rasuulli rabbiitu alayhi salaatu wassalaam hidaayaa tawfiiqaan danda'an hidaayaa dalaalaa hidaayaa yookaan bayaa irshaadaati karaan kun ibalu eessa geessa jedhanii yoo si gaafatan warra ibaluu deema in qajeelchita karaan garana jette atillee akkuma san itti himta kinoo karaan jannata nama geessu karaa kana jettee nama tokkotti daawwaan gootan uyyuu daawwaa godhaa jirra kinoo karaan azaaba nama geessu kana jenne hidaayaa irshaadaa yookaan hidaayaa qajeellummaa karatti nama qajeelchuu jedhama hidaayaa tawfiiqaan suni rabbi harka tawfiiqa namnu nama gaxxamuu hin danda'u rabbitu nama gaxxama warra jannataa irra gaxxama dhaabullee rabbitu nama gaxxama kanaafuu suni fedha rabbiitiin mashiyaa isaatiin mashiyaan isaa ibalu warra jannataati jechuu warra daabatillee si dabarse atillee garuu filannoodha qabda akkasiin jenne san si dabarsuu kana maaliin beeytaati rabbi jallina si dabarsuu maaliin beeytame wanni ati beeytu jira hin beeytu garuu qadaratti amante maaliin beeyta taa'uun qabdu ani warra jannataadha jettee taa'uudha qabda la warra jannataatii teettee taa'uudha qabda la wanni warra jannataa karoora warra jannataa taa'uudhaan qabdu kullum muyassarun limaa khuliqa lahu wanni isin jedheef kan martuu waan isaa laafe rabbi dalaysiisa iberu warra jannataati yoo ta'ellee qadaratti yoo rabbi dabarseef kinoo karaa jannataa isaa laaffisaa jira sadaqataa jira hajjii deemaa jira zakaa baafataa jira salaataa jira hin arginu warra ibiddaati jechuu rabbi isaa dabarsuullee harruman garta kinoo isaa laaffisaa jira rabbiin karaa ibiddaa waa hedduu zinaa dalagaa jira badiidha dalagaa jira nama addaan kutaadha jira hin salaatu hin hajju hin soomu waa'ee rabbii mormu argaadha jirta akkanumatti rabbi isaa laaffisa jechuudha kullum muyassaru limaa khuliqa lahu dalagaa jee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam qadara irratti hin erkannu jeen saaba eega qadaratti rabbi dabarsee ibalullee warra jannataa ibiddaa je nuti qadara irratti hin erkannu maal goonaa dalayne jennaan imalu kullum muyassaru limaa khuliqa lahu yaa rasul dalagaa martuu oma isaa laafee rabbiin dalaysiisa dalagaa jedhanii kanaaf atillee filannoodha qabda jechuu barbaade filannoon kee filannoo rabbii jala deema malee akkas si galee galatooma warri carraa argatan dafaa jarratti fayyadamaati namoonni baay'een yoonadha Muhammad deddeebitee barreessaa turte. Okay, ani gaafii lamaan qaba deebiin gaafadhee carraa namaa kanna. Gaafadhu bu'e. Sheekha gaafii lamaan qaba gaafii tokko lamaan qaba. Tokkoffaa waa'ee sadaqaa irratti nama Yahudaatti sadaqachuudha akkami? Fakkeenyaaf nama Yahudaa waan jiru nama dadhabaa nama Yahudaa. Naagale. Tokkoffaa saniin qaba gaafii lammaffaa. Zakaan nama kennamtuuf qabdi sadaqama akkanaan birrii sadaqachuu yoo taate akkanaan waa nyaachisu akkanaan sadaqaa sunnaa yoo taate rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam fi kulli ratbiin jedhan mara waan tiruu jiituu qabduu keessa sadaqat jira jedhan sareellee sadaqatte waan barbaaddee kennite kaafira ta'ee waan barbaaddee kennite mara tiruu jiituu waan tiruu jiituun keessa jirtu mara keessa sadaqatu jira jedhan
Kanaaf warri garii warra qayyadee jira akka Imaamun Nawawii fa'a muhtaram jedhanii qayyadan. Kabajamtuu lubbuu kabajamtuu jedhan. Lubbuu rabbiin kabajiin ajjeesaa jedhe akka saree nama nyaattu fa'a ajjeesaa jedhanii maalirraa nyaachisan jedhan. Sadaqaan hin jiru akkanaa muhtaram jedhan. Kanaaf namni gariin saree nama nyaattu sanuu nyaachisuu sanitti illee hin argattanii ajrii ajjeesutti illee ajrii argattanii. Shari'aan ajjeesaa eega jetti ajjeesutti illee akkuma Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam ardii lolaa yoo deemtan nama tokko kuffaara tokko yoo ajjeeftanii hin ciccirinaa jedhan. Ufii ajjeesaa jedhan ufii hin ciccirinaa jedhan. Kanallee nyaachisutti hin argattanii. Ajri eegana ajjeesaa shari'aan jettee nyaachisaa eegana ajjeesaa jechuudha. Kanaaf waan ruuhii tiruu jiituuf keessaa qabdu mara sadaqaan ni jira. Naam. Okay. Gaafii lammaffaa namni tokko nama hamatee nama sayyoo dhiifaman gaafanne ibaadaan isaan qeebalamtuu yaani. Hadiisa lama jira. Hadiisa lama jira. Qubni kun lamaami? Hadiisa lama jira. Namtichi nama waa jedhe nama hamate tokko hanga isarra raqee abboo waan akkanaa siin jedhe naadhiisi jedhutti hin danda'amu dhugaadha. Naadhiisi jechuu isarra taallula qabu, taallula godhuu, taallula ta'uudha. Isirraa aga qulqullaa'u malee hayti isaan dhiifamtu. Hayti isaa dhiifamte hin jedhamtu. Hadiisni tokko ammoo namni nama waa jedhee nama duuba nama hamate araarama haa kadhatuuf nama sanii jechuu jira. Kun ammoo aga deemtee irraa naadhiisi jechuutti haqa ebaluu sanii rabbi siin dhiisu haga deemtee dhayitee naadhiisi jechuutti hin ta'uu jedha. Kun ammoo asuma taa'ee araarama haa kadhatuufii jedhe. Hin araarsina kaam. Hadiisni isa bira dhayitee isarraa tahallula taatu malee haga isarraa afii godhattee jettu malee rabbi siin dhiisu jedhu yoo inni hamii kee dhagaye akka ati hamatte yoo dhagaye ebaluu na hamate jechaa yoo dhagaye bira dhayitee waan ati dhageette san dhugama anumas siin jedhe naa dhiisi jettu malee rabbi irra siin dabru haga inni sii dhiisutti. Yoo inni hin dhagayin ati hamatte deemtee ani si hamadhee jechuun in ta'u asuma taattee yaa rabbi araaramiif jette maaliif balaa kaasuu taa'ay abboo an bakka ati hin jirre si hamadhe yoo ati jette na hamattee yoo ita akkana naan jettee jedha balaa kaasuu taa'ay. Yoo inni hin dhagayin akka ati hamatte hin dhagayin as teettee yaa rabbi araaramiif nama sanii yaa rabbi araaramiif jettee kadhatta jedhan balaa deemtee hin kaasini ufitti. Akkana jechuun ammoo ebaluuni namadhaa as taa'ee hamadhaa eegana yaa rabbi araaramiif jedha jechuu miti. Obboleessa kiyya akkas jechuu miti. Kanaaf akka balaan kaafneef shari'aan akka goote kanaaf ammoo niyyaa saniin akkana araarama isaa kadhadha hamadhee araarama isaa kadhadha jechuun hin taatu. Hadiisa kana dhaga'ee niyyaa saniin as taa'ee tumaan nama tokko hamadhee eegana araarama isaa kadhadha jechuun niyyaa saniin hin taatu. Innamal a'maalu binniyyaa dalagaan niyyaadhaan taati. Akkasi. Assalaamu alaikum. Meeqoo burtukaana nyaadhaa gurba? Gaafii lama xiqqoon qaba. Carraanaa kennaa gaafadheen gadi bu'a namoota baay'eellee inni dabaree eeggataa jiru. Ati carraa fayyadame dubartiin nama gammaa dubartoota hedduu gaafate amma isaanii kenna. Gaafiin koo tokkoffaan sheeka dhugaatii qulqulluu hin ta'in waan akka biiraa kana namoonni dhuge hanga guyyaa 40 salaanni isaan qeebalamtuu kan jedhu dhagaheera. Namni tokko immoo osoo hin beekin dhugaatii qulqulluudha jedhee hiriyyaan tokko yoo obaase erga inni dhugee ka'e yookiin bulee itti dubbate salaata sana itti fufamoo akkuma warra beekaa dhugee sanaatti salaanni isaan fuudhamtu. Sunummaanuu dhiisi jechuu miti. Bulii 40 irraan fuudhamu jechaan salaata dhiisi jechuu miti. Namni garuu narraan fuudhamu maal godhaa salaata jedha. Laa dubbii dogongora jabduu keessa seenu. Rabbiin da'ummaan salaanne jedhee si gaafataa iyyuka. Ima salaataa irraan qeebalamu jechuun rabbi guyyaa qiyaamaa maa hin salaanne siin hin jedhu. Garuu salaat sawaaban qabdu jechuudha. Yoo kammoo akkanumatti kateettu taate narraan qeebalamu jettee rabbi guyyaa qiyaamaa maa hin salaatiin jedhee qixaata biraatti seentee. Kanaaf akka hin dogongorre achitti jechuudha barbaade. Kanamni si obaase sun ammoo abbatu itti gaafatama.
ati garuu yoo giddamtee giddiidhaan kasi obaasu taate namni giddame homaa garuu kaantu itti gaafatama. Filannoo keetiin osoo hin giddamin saahibni keetti si kakaasee yoo si obaase sababaa saahibni si ta'uun sunillee saahibni si himmaase taayaa atillee dhuguu keetiin filannoo keetiin duwide namni si hin giddine himmaase to'i. Filannoo qabda jechuudha. Galatooma. Gaafii lammaffaa fakkeenyaa fi nama tokko osoo hin beekin reediidhuma kana haa ta'u fakkeenyaan fudhaa haqa isaatu irra jira ana qofatu beeka tarii wayin jalaa balleesse ta'a haqa isaa kan inni hin beekin akka haqni isaa bade ni beeka abbaa balleesse hin beeku garuu haqa isaa sana yoon ofii koo balleesse haqa namaa kana rabbiin hin dhiisuu erga jedhame ani ijatti ba'ee reedii waan kan keenatu fudhatee jechuun yoon qaanfadhee akkuma nama isaaf tola ooluu wayiitti waan sana ofirraa kaffalee wayin ba'a haqni kun akkasitti. Aandanyaa akkasuma siin jechuu edaayyoonu akkaawuntii isaa akkuma nama tola itti ooltu adaadaa teefaa jalaa yoo fuutu taate abbeeraa keefaa jalaa akkuma nama ziyaaruu dhaqii abbeeraa isiin ziyaaruu barbaada yoo tanallee uffataan bitadhaa jedhi yoo duraan fudhatte taate adaadaatii yoodhaa uffataan bitoofta maaliifuu attan yoo kakaanfattu taate nama kabajaa inni kabajuun kenniif namni gariin birrii 5,000 si jala haa ta'e yoo ati jette ka agana bichaami birrinti agana bichaami 5,000 bichaa jedhee balaa kaasaa. Kanaaf ammoo karama siilaafuu galchi karaa siilaafuu gabaabinatti akkaawuntii gaafattee bifa sadaqaatiin akkaawuntii isaa gaafattee waa sii buusuu barbaada abboo jiini ramadaanaallee dhufe abboo walla jaalaluma walitti qabnuufi jedhi bifa siilaafeen galchi balaan kaasini namni gariin bala 5,000 bichaami birrinti agana bichaami jedhama. Osoo hojjettee kanaa ol fayyada. Bifa wanniitiin galche tamma akkas bifa siilaafeen. Naam, sii galee na fakkaata. Gaafii tokko qofan itti dabaladha. Gaafiin kiyya kun amma fakkeenyaa fi haati manaaf abbaa warraa osoo wajjin jiraatanuu yoo abbaa warraa du'ee haati warraa sun nama biraatti heerumte warra jannataa yoo ta'an abbaa manaa isa duraa dhiiftee isa boodatti heerumte wajjin jannata seentii jedhu. Dubartiin immoo kan eenyu jedhe hadiisa wayiin dhagaye gaani hin beeku. Da'iif hadiis da'iifaan qabatanii olii gadi hin deemina da'iif. Hadiisni ammoo guyyaa qiyaamaa rabbiin hin filatti jaarsa lamaan keessaa yoo barbaadde kana rabbiin hin filachiisa jedhullee hadiis da'iif sunillee hadiisa da'iif eessabbaa keetii dhayita. Ka jaarsa awwalaa waliin ta'a jedhullee hadiis da'iif. Jaarsa akiraa waliin taati jechuullee hadiisni da'iif. Kanaafuu maalillee al-ilmu indallaa ilmiin rabbi bira. Aganuma jedhe rabbitu beeka. Rabbitu beeka jedhe aganuma gabaabbadha. Galatooma kanuma gaafiin kun reediyatillee ulfaadha. Galii gara biyyaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri sanada beeku nama hin dhiisu. Lawla sanadu laqaala man shaa maa shaa jedhan osoo sananni jiraachuu baate namni barbaade waan fedhe jedhe qaala rasuulullaahi rasuula rabbiitu jedhe garuu sanadaan namni nama qaba nama hin dhiisu. Biyya beekan biyya inni itti dhalate abbaa sanada san keessa jiru. Gaafa inni dhalate beekan mustalaa jira. Sanadaan namni na qaba ebaluutu keessa jira dhaabadhu siin jedha. Gara takkan dhayti. Eessabbaa keetii dhayta. Gaafii waa'ee zakaa irraa jechaadha. Birrii fakkeenyaa birrii Itoophiyaa 200 baankii jirtu. Birrii san keessaa waggaa ramadaana kana nama yatiimarraa nama 65 akkasii zakaa irraa baase gin birrii san irraa jechaadha. Usuma zakaa an garuu birrii san usuma baankii jirtu irraa baase yaani birrii san deebee biraazarii itti fayyadame jechaadha. Udumarraa zakaa irraa hin baasin zakaa isii irraa baasuu osoo hin taane birrii masa irraa nama 65 kanaaf zakaa irraa baase. Birrii san hafte biraazarii itti fayyadame zakaa irraa bahamoo akkam? Angaafi nuun hangalle. Sini galtee jira. Anaafuu hin galle. Gaafiin kee jechaadha. Fakkeen birrii 200 Itoophiyaa baankii kan jirtu nama 65 irraa zakaa irraa baase waggaa tana ramadaana kanaaf jecha. Garuu isin irraa zakaa baasuu hin taane.
birri agana geettullee nurratti waameen durriyyeen si jena janti kuma 200 maali geetti La. fakkeenyaaf namni tokko jedhii gaafata ayya يعني بريت أنا فكيني أنا كيادك ياتي جتشاب يصير الزخاء باسو سونتان بريت أنا الرا نما في الزخاء راباسه بريت أنا قارو زخاء راباسه نجرو يصير في قارو مبامن بريت أنا الرا خافو وما البرازيل يتفيد من بريت أنا جتشالا زخاء الرامبامن بريت بري رابا زكا واسطة ها فجأة أما شيء كنا قلا دفته بري أشيك أبدا الرا زكا واسو